Gee. Baandii keenya baandii dhagaa jedhama. Baandii dhagaa kun 70 lamaa fi meetir baandii kudha sadiitti kanarratti argama. Baandii kana biyya alaas gara wannoo as sandaafaa qabatti warroo fa'aa muka xurrii aadaa bargaa biyya alaa bakkee wannoon maali maqaan isaanii adeemti Adaamii Tulluutti biyya alaa keessatti bakkee kana kara deemnirra amma immoo gara kibbaa jamoo miti Jarman deemuudhaaf karaa jamoo qophoofnee jirra. Karaa jamootti qophoofnee jirra amma immoo baandii dhagaa kana jechuudha. Miliyoona 75 fi karoora mootummaan keenya baas. Kanaan kottaati bashannanaa nuti immoo asirra dhaabbannee kobilistoonni tokko. Isiniin jennaa yoo barbaadan akka daabbootti isin affeerra. Waachuu dandeessu. Kobilistoonni kana isin affeeru kaameramaan si affeeru kana. Isin qaajjisina. Isin galateeffannaa. Isin galateeffannaa. Isin hordooftaniif wannoon